Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu akkam fayyaa keessanii ilmaan Oromoo bakka naga jiraattan isiniin jedha. Ashama harka fuune kun shaashee tuubidha. Shaashee tuub like share subscribe gochuudhaan walaa gargaaru isiniin jedha. Hadda wanti qabadhe isinii dhiyaadhe Googiliin afaan Oromootiin eegaluu namni kamuu ni beeka. Namoonni baay'een Googiliin hin argaa FB irratti karaa adda addaatiin hojjechuu didee yana baasuu didee waan akkasii gaafatanii akkamitti akka Googiliin hojjetu isinitti agarsiisa. Nafaana bu'aa isiniin jedha. Osoo kanatti darbiin namoonni YouTube kiyyaa hin beekne shaashee tuub jettanii warra barreessan sarchii kanarratti shaashee tuub jettan isinii ba'a. Shaashee tuub isa kana kiyya isa kana like share subscribe gochuun dagatina. Asirra waa hedduu argattu viidiyoolee adda addaa bakka manaaji viidiyoo jedhu kana yookaan upload jedhu kana dhooftan viidiyoo hedduutu isinii baha. Asirra waa guddaa argattu barumsa guddaa barattu jedhee yaada. Like share subscribe godhaa isiniin jedha. Amma gara aappichaatti atarruun namoonni hedduun Googilii seenanii Googilii kanarra seenanii Googiliin kana Googilii seenanii maal jedhanii barreessanii fakkeenyaaf Google translation waan jedhu kana wakka translate kan jedhu kana barbaadanii kana barreessan akkanatti isiniin bahu danda'a. Garuu bilbila tokko irratti hin bahu. Fakkeenyaaf mee sarchi goonee haa laallu. Akkana gootanii wal harkisitu akkana bakka tana tuuttanii jecha dhuftanii as tuuttanii hojjettanii afaan Oromoo kan jedhu as keessa barbaadattanii warra qubee oorraa jala deemtanii mi'eenni ammas ootu jira odiyaa jedha. Afaan Oromoo hin jiru jecha as keessa argachuu hin dandeettan. Eessa bakka argattanii isinitti agarsiisa. Nafaana bu'aa. Fakkeenyaaf aappii gabbuufantu jira jecha aappii Google Translate kan jedhu kan gabbuufattanii itti fayyadamtu jira jecha isarraa isinitti agarsiisa. Aappichi isa kana aappii Translate Google Translate kan jedhu isa kana Google keessaa gabbifachuu qabdanii Play Store keessaa jechaadha. Play Store irra gallee Google Translate na Google Translate isa kana jechaadha. Anduraanuu buusee jira. Isa kana gabbifachuu qabda. Inni kun isin hojjeta jechaadha. Afaan Oromoo, afaan Ingiliffaatti, afaan kamuu isin hiikachaadha. Isa kana gabbifachuu qabdan. Kan gabbuusee waan jiruuf isin install gootanii gadi buuftanii prosesii biraan barbaadu. Duuba deebinee isarra seenee isinitti agarsiisa. Inni isa kana Google Translate isa kana isarra qacuqaasna. Yoo qacuqaasne akka nu baha afaan Oromoo as jira, Ingiliishiin as jira jechuudha. Kana akkaataan itti fayyadama isaa ammoo fakkeenyaaf bakka Oromootti irra dhooftanii afaan Oromoo barbaaddanii hojjettanii argattan ammoo mana keessa jira kunuuti. Afaan Oromoo as jira irra cuqaastu jechuudha. Kana isiniin baha kun Ingiliffaa asitti Ingiliffaa asitti Oromiffaa barreessitan jala kanatti Ingiliffaa isinii ka fakkeenyaaf akkam jirtu haa jennu akkam jirtu ilmaan Oromoo hojjenne. How are you guys doing? Ammas fakkeenyaaf baga naga jiraattan. Congratulations on your peaceful stay jedha. Ammas fakkeenyaaf uummata cinqii jennu yeroo hedduu namni uummata cinqiidha biti. Akkam uummata cinqii the people of torment Oromoo ta'uu koo Oromoo tahuu
ittiin boona. Laal kaamin to be proud to be an Oromoo jedha. Asitti jira kana hiikacha Ingiliffaani ka gubbaa kana Oromiffaa kun isa kana jechuudha. Bifa kanaani fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Baay'ee salphaadha. Baay'ee namatti tola. Fakkeenyaaf haadha laali intala fuudhi. Haadha ilaalii intala fuudhi. Intala fuudhi. Look at the mother and the marry the daughter jedha. Bifa kanaan namaa hiikacha baay'ee namatti tola. Sagaleen sun barbaadde akkanatti ilaal. Look at the mother and marry the daughter. Look at the mother, marry the daughter. Afaan Oromootiin waan liibii waraabaa of diidanatti fakkaata. Bifa kanaatiin fayyadamuu dandeessanii. Inni biroo ammoo fakkeenyaaf jechoota tokko tokko jechoota Ingiliffaa kitaabarra jiru waraqaa irra barreeffattan afaan Arabaatu afaan akkamiinuu akkamii isin hiika jedhuuf isinitti agarsiisan afaan Abawaa isiniin jedha. Iddoo wal jijjiirtu bakka kanatti bakka wal akkasuma tuttanii Ingiliffa gubbaa raasitanii Oromiffa garaa jala godhuu barbaaddan fakkeenyaaf as tuttan jecha bakka sana wal akkasuma tuttan Oromiffi kun garaa lufee Ingiliffa immoo as kana as deebachaadha. Bira tokko isinitti agarsiisu fakkeenyaaf kaameraa akkana bantan bakka kaameraa kana jecha kaameraa wanta kitaabarra jiru barreeffamarra jiru tokko akkamitti afaan Oromootti jijjiirraa jedhuuf sirra dhoofta akkas sibacha kaameraan fakkeenyaaf barreeffamni kitaabni kun Ingiliffaa kitaaba afaan Ingiliffaati fakkeenyaaf afaan Oromootti akkamitti jijjiiramee ilaalam jijjiira laala akkan jijjiiracha shaayii koo keessa sukkaarri kee garuu anaaf aanan inni harkifate sababni isaa obboleessa koo kan lubbaan akkana jecha kitaaba guutuu afaan Oromootti jijjiiruu ni danda'a. Ni bakka baalle gargalchine halaallu fakkeenya jechoota kanneen laal akkatti jijjiiru bifa kanaan jijjiiruu dandeessanii wanta kitaabarra jiru wanta hiikkaa isaan beekne akkanatti gadi qabdanii meeshaa tokko kan dawaa tokko qoricha tokko bitattan meeshaa dibata garaagaraa faayidaan isaa maal miidhaa isaa maal isarra barraa'eera Ingiliffaan hedduu isin rakkisaa hiikkaa isaan beektanii kanaafuu maal gootarree akkana kaameraa bakka tana tuttanii meeshaa irra qabdanii faayidaa fi miidhaa wanta kanaa maal irraa dalagameera qorichi kun ka dibannu ka garanyaan wanta garaagaraa achirraa qayyabachuu ni dandeessanii jechuudha. Inni biroo ammoo waan isin hin galle koomentii jalatti gaafachuu dandeessanii bifa kanaan Google Translate afaan Oromootiin baay'ee namatti tola. Warri waan kana ifaajanii sadarkaa kanaan gahan hayyoonni Oromoo beektonni Oromoo guddaa hagalatoomanii baay'ee nu fayyadanii jiru. Wan qabsoo guddaadha. Afaan Oromoo afaan keenya afaan addunyaa ta'uun waan salphaa isinitti fakkaatiin bifa kanaanii fakkeenyaaf mi'a asitti wantoota kanneen hin ilaalla kaameraa kana tunnee laal jechi kun dura Ingiliffa ture akka itti afaan Oromootti jijjiiru laal atammoo kaameraa kee qajeelchite irra qabu qabda barreeffama irratti qajeelchite sirriitti qixa sirriitiin jechoota barbaade jechoota faallaa maqaa jecha wal fakkaatu laal kanti bifa kanaan fayyadamaa isiniin jedha galatoomaa fayyaa ta'a yeroo biraa waan biraa qabadhee isinii dhiyaadha guutuun uummata Oromoo baga gammaddanii isiniin jedha galatoomaa isiniin jedha fayyaa ta'a.